أنا قافي قافي نا أيه الشمال كفونا كوجه توتا أو توتا سار ديلن وكجيب تندت تيجي نجرب بيسنا كبو قافي هارا كمان اسمه نجرا وسان نور تفان أفكار كينيا أيه غير قافي تسي ندرتي قافي قافتم تنيف ترى لكوس أفتن أيه لكوس بنتن جيتوا بقى إيه لكوس تو كوين تك سمعوا إيه زمان جديد تجيفن لكوس توكو غافي لكوس توكو كان جديد نبيين أوبريشين تاي نبي إيمي نبي محمد با نبي آدم تا نبي يوسف دا نبي هارون نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد أرجعته يريتو غافي لما فأجفن dubartoota warra jannataa keessaa tan rabbiin quraana keessatti isii dubbate Khadija ba Fatuma Caan Asiyaa daan Delilo Asiyaa Asiyaa rabbi dubbate suuraa Asiyaadha gaafii sadaffaa abbaan nabi Muhammad irra sallallahu alaihi wasallam hangamitti jiraatu isaa baatii jaha ulfa baatii jaha baan isaa ulfa baatii lama caan isaa waggaa lama daan isaa waggaa jaha isaa hin arganne isaa ulfa baatii jahaati jechuudha deebiin hayyee gaafii itti aanu afraffaa dhageeffadhu qur'aana tartiiban kan kaahe sahabota keessaa Umar ba Usman ta Ali dan Hamza Usman ibn Affan itu argataya Usman ibn Affan kafi shanafa Nabiyin Affan hundayu beku Nabiyin Affan simbirota stay beydadota kam yu beku kan Nabi Daud ba Nabi Idris ta Nabi Sulaiman da Nabi Ibrahim Nabi Sulaiman jechuudha Nabi Sulaiman argatee jira gaafii xumuraan dhageeffadhu laggeen jannataa meeqa lama ba sadi ca afur da shan afurii argatee jira tamiif tabi laga maa laban asal laga kamre laga afran kana jiru laggeen jannata isaan kanneenii hayyee gaafii itti aanu nuraddiin musab dhageeffan summa bukteessi kitaabni nabi daawud irratti buufame kitaaba kan Furqaan ba Zabur ca Taurat da Injil Zabur jechuudha ba Zabur sagalee dhukaasa dubbatu ulaalee jannataa meeqatu jira ulaaleen jannataa meeqa afur ba shan ca ja da saddeet jechuudha ulaaleen jannataa saddeetu jira jechuudha aye jannata keessaa irra ol aanan kan deebista firdaus ba na'iim ca salaam da rayyaan firdaus jannata keessaa ol aanan firdausii aye gaafii itti aanu geeffa haati nabi Muhammad isaa waggaa meeqa irraa duute isaa waggaa afurii ba isaa waggaa jaha caan isaa waggaa shani daan isaa waggaa torba
isaa waggaa jahaati jechuudha. Isaa waggaa jaha irraa duute. Ayyee namni dursee jalqaba bismillaahi jedhee barreesse eenyu? A. Nabi Suleymaan. B. Nabi Haaruun. C. Zulkif. D. Nabi Idris. A. Nabi Suleymaan. Nabi Suleymaan jechuudha. Nabi Suleymaantu barreesse jechuudha. Ayyee gaafii itti aantu. Sahaabaan lola keessatti seefiin sagal harkatti cabte eenyu? A. Salmaan al-Faaris. B. Baraaj. C. Khaalid. D. Hamza. C. Khaalid. C. Khaalid jechuudha. Khaalid kophaa isaa nama 5,000 ka ajjeesisan jechuudha. Koffaarran. Hayyee gaafii dhumaa. Haati Nabi Ismaa'il bishaan barbaaduuf eessa fi eessa deemte? A. Safaa fi Marwaa. B. Makkaa fi Madiinaa. C. Faarisii fi Iraaq. D. deebii qabu. A. Safaa fi Marwaa. Safaa fi Marwaa jechuudha. Safaa fi Marwaa fiidee. Nabiin ilmoo qalamutti ajajame. Sami haati gadi. Dhageeffat Nuuraddiin. Nabiyyiin ilmoo qalutti ajajame eenyu? A. Nabi Yahyaa. B. Nabi Aadam. C. Nabi Ayyuub. D. Nabi Ibraahim. Nabi Ibraahim. Nabi Ibraahim jechuudha. Nabi Ibraahim argatee jira. Gaafii lammaffaa bilisummaa banii Israa'el eenyu argamte? A. Hindii. B. Fir'aawn. C. Qaaruun. D. haadha Nabi Muusaa. Haadha Nabi Muusaa. Haadha Nabi Muusaa jechuudha argatee jira. Ayyee zabana bulchiinsa Abuubakr Siddiiq dubartiin ambiyummaa labsatte eenyu? A. Ummi Minjan. B. Ummi Jamiil. C. Sajaa binti Haaris. D. deebii qabu. Sajaa binti Haaris jechuudha. Sajaa binti Haaris argatee jira. Ayyee gaafii itti aantu dhageeffadhu. Sahabaa keessaa kan umrii dheeraa jiraate eenyu? A. Baraa ibn Maalik. B. Anas ibn Maalik. C. Hanzalaa. D. Sa'ad ibn Waqaas. Anas ibn Maalik. Anas ibn Maalik jechuudha. Sahaabota keessaa umrii dheeraa kan jiraate Anas ibn Maalik. Hayyee gaafii dhumaa dhageeffadhu. Abul Ambiyaa ka jedhamu eenyu? Abul Ambiyaa ka jedhamee beekamu eenyu? A. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Nabi Ibrahim. C. Nabi Musa. D. Nabi Isa. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jechuudha. Nabi Ibrahim Abul Ambiyaa jedhamee beekamu. Ayyee gaafii dhumaa. Nabiyyiin osoo boo ijji isaa bayte nabi kami? A. Nabi Yusuf. B. Nabi Yaqub. C. Nabi Salih. D. Nabi Daawud. Nabi Daawud. Nabi Daawud jedheen arganneen Nabi Yaqub jechuudha. Ayyee nama tokko qofa guutuu deebisee kun takka takka dhabanii. Ayyee gaafii waliigala isin gaafadhamee takka takka. Ayyee sa'aatitti deebina. Gaarri guddaan addunyaa maqaan isaa eenyu? Sagalee barbaadu. Himalayaa. Himalayaa osoo hin ta'in Himalayaa. Himalayaa. Ayyee. Musab shayxaanni maal irraa uumame? Labooba ibiddaa jedhee argatee jira jechuudha. Ayyee Nuruddin uumaa rabbii keessaa irra jallataan kam? Uumaa rabbii keessaa ibliisa irraa jira.
Uumaa rabbii keessa jalataan eenyu? Iblisa. Ibliis jechuudha. Hayyee gaafii qabannee asumarratti xumurraa obsaan waan dhageeffataniif galatoomaa itti fufaa isiniin jedhu. Hanga gaafii biraatti qabannee eegnu dhagayetti. حروف الإكفاء سبزا سنا كمزاج الشمس كالسماء دم طيبا زد في التقى دا ظالما